guyyaa dhufne sanka hin beeynumi hanga dhufne guyyaa lamaa sadii barree wal keessa deebinu namuu gaaluma qoorfata. San booda gaakalaas mana keenya tahe wal barree cufaa wajjinuu wal barree gammanne. Oolmaa maanguddoota Millennium Center jedhamu godina Minisootaatti Oromoodhaan baname maanguddoota baay'eedha. Keessumattuu immoo Oromootaaf qehee mana isaanii lammataa ta'eefira. Manni guddaan kun ologgaa seenan abbootiin kaartaa dhugaa taphatan mul'ata. Duuba isaan immoo haadholiin taa'aniit tattaphatan. Waan cidhi yookaan immoo sirni wayii jiru fakkaata. Hojjettoonni ciree dhiyeessuuf qophaa'an. Gara bitaa hoo garagaltan immoo kaan televezyiinii ilaala. Manichi akkuma duratiniin jedhe bal'aadha. Gara duubatti dhugaa dabartan maanguddoon Oromoo naannessaa taa'aniit haasa'an. Dhimma Oromoo waa'ee fayyaa isaanii, waa'ee biyyaa, siyaasa diyaaspooraa kana mata dureen isaanii yeroon achi turetti. Gara golaatti hoo dabartan immoo kaan ispoortii hojjetanii kaan hin dubbisan. Hundi isaanii sababa adda addaatiin biyyaa bahanis mana cufatanii oolurra biyya afaanii fi aadaan isaa alagaa itti ta'e kanatti bakka akkanaa argachuu isaanii baay'ee galateeffatan. Akkam jedhee sitti namni du'een ka'u malee nama waggaa agasii manuma keessa nyaatee dhugachuma ciisu yoo iddili akkana kan arganne qixxee du'aa ka'uuti wallahi. Bakki itti jirru bakka Ameerikaaniin biyya gaarii biyya nama gargaartu galata haa argattu isiin nuti kan mana oolu kan rakkateetiin ganni kennallee guddatee wanna jennu ka afaan hin beekne nu laalanii nama kenna nuuf godhanii namni kenna kunoo nu gargaaree manaa nu baasee rakkina keessarraa nu baasee. Bizinesa kana akkatti eegallee obboleettii takka jira. Tireezaa namni maraanni beekanii Minisootaa keessatti hedduu jabduudha. Isii fi obboleessa kiyya Farhaan inni ka biyya kana nu fidee hundaa'u isa. Bizinesa kana immoo isiin bizinesa biraa qabdi. Ammata waggaa 16 ni taha hoomkeerii qabdi. Hoomkeerii jechuun kan namni mana taa'ee manuma isaatiitti daleedduu tajaajiltu manatti erginuuf san kophaa qabdi isiin. Kan ammoo nuti akka bizinesa faamiliititti isii ana obboleessa kiyya haadha warra isaatii wajjiniin nu hanga kanaatiitu walitti banate ka daalti deekkerii kana. Nulleen laallee agartee waan manguddoon kun biyya kanatti afaan hin beekan aadaa biyya tanaan beekan deemanii fi bakka takka wal dhufanii wal arkanii walii wajji haasa'uu hin beekan. Waan kanarraa ka'eef kunis agarreetii maaliif kanan goone yaada jo'oon. Oolmaan kunuunsa maanguddootaa yookanis adult daykeeriin Yuunaayitid Isteetsi kana keessatti maanguddoota dhukkubsatanii akkasumas umriin guddachuurraa qarqaarsa adda addaa barbaadaniif bakka fayyaan isaaniitti eeggamu nyaanni gaariin itti dhiyaatuuf tajaajilli barbaachisu hundi itti kennamuufi. Kaffaltii tajaajilaan molaalchisee akkuma humnaatti anuufii kaffalatu akkuma jiru. As Millennium Centerii maanguddoota jiran garuu mootummaatu qarqaarsa baaseef. Akka gaariitti nu tajaajilanii asitti qursii nyaannee kuduraa nuu fidanii kunoo masaaji kanallee godhuudha jirra. Ispoortii harkanne akka baay'een gammadee akka gaariitti. Giddugaloonni akkanaa akkuma biyyoolessaattis ta'e godina Minisoota keessatti baay'ee ta'anillee Millennium Centerii an adda godhu garuu maanguddoonni kun. Nama afaan ofiitiin haasa'uutu isaan tajaajila. Bakki jiranis akkasuma odeeffannoo biyya ofiis an hawaasa Oromoo asiitis itti argatani. Dubartiin Oromoo waltajjii akkanaa mijeessuudhaan karaa saaqxe ammaatishii obbolaa ishii jechuudha akkasumas namoota kaanii carraa hojii bante Tireezaa Ahmed yeroo ani Minisootaa dhaqetti biyyan jirtu ture. Hojiin ishii garuu ofiif dubbata. Warri tajaajila kennituufis warri wajjin hojjetanis maqaa adde Tireezaa lafan godhan. Saniif jechaanis yeroo ishiin biyya deemtee turte sanii gara Minisootaa deebitetti bilbilaan dubbise. Kaniin ani itti rabbi galateeffadhu waan guddumaan wiish godha. No ani hin dalagu an hojii mataa kiyyaatiin fada ani dalagaa bakka gurguddaan fada uumaan jaa. Abbaan kiyyaas nama lola ati dalagaa akkanumatti harkattu deemu iskoola fuudhanii eessanii nageessan. Yeroon dhaquu wanta kanaaf hin galu taa'eetu mana ol eegale. Osuman jedhuun dalagaa takka eegale. Dalagaa uummata ofiisa qabu tokko argee naumarraan harkadee
achi dhaqee osuman hojii kana dalaguutiin ummata tokko arke home care kana dalagan isaan 2001 isaan kana waliin hogguun hojii jalqabu achirraanin itti yaadee taa'ee yeroon galu hunda akkamittiin ani hoo dalagaa mataa ofii xiyyaa banachuu dandeeka jarri kunis biyyuma Afrikaatii dhufanii anis maafiin hin goone je'eetiin. Hawwitee isin dhiisne giddugala Brook Park Home Health Care Center jedhamu banamte. Maatiin Tireezaa maatii guddaadha. Hunduu wal qarqaaranii wajjiniin hojjetan. Hojiin asitti hojjedhu Administrative of Assistance asitti hojjedha. Tajaajila gargaarsaa kennina. Gargaarsa nama dhibdee fayyaa qabuuf kennina. Namni kenninuuf illee saba hundaan nu keessa jira. Diversity ta'ee nama faranjii biyya kanaa jira, gurraachaa jira, Eeshiyaanii jira, Somaalee, nama Oromoo, nama Amaaraa, Tigree, Adaree saba hundaaf keessaa qabna jechuudha. Tireezaan obboleettiin tiyya she came from a good family. Faamiliin kiyya hedduu support wal goonaaniin namoota qarqaarsa adda addaatiin as fiigee kaan yeroo hojiirraa ba'e kaan dhufee fi daa'ima kaan waliif eegnee kaan achitti buusnee amma nuti ollaa gallabee ta'an hundinuu daa'ima kaan achi geessina kaan inni dhufa kaan yeroo ba'e soo fakkeenya walii ta'anii biizinasa godhanii carraa kana nama keetillee itti fayyadda biyya keetillee itti fayyadda. Hojiin maatiin kun hojjechaa jiru xinnaadha ka'anii guddachuun akka danda'amu wabii guddaadha. Yeroo jalqabnu san kilaayintii 4 jalqabne ajaa'iba kattoo yeroo mosan osuma jennuu oduma obsinu oofisa kiyyoo argite bakkuma namni tokko lama taa'u argite xiqqaa takka $300 moo $500 kireeffannee achumaanii eegalle yeroo san nama 4 jalqabne amma alhamdulillah kilaayintiin nama 200 ol qabna. So hojii kana waan inni already experience qabuuf kilaayintiillee waan qabnuuf. Hojii kana ammallee itti yaadeetiin deemaaliif kuna kanaatiin eegalle jenneeti kana eegalle jechuudha. Tireezanii fi obboleenyi ishii afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Somaalee akkasumas Ingiliffa danda'uun isaan immoo maanguddoota achi keessatti tajaajilamanii qixxeelotariin baheeti. Gammachuu isaanii hin biraati. Baanee galuu yaadachaa uduu imimmaan hin boonne oolu. Ijatu nu baname, afaantu nu baname. Kana kanaaf gammanne wanti mana kana guute martuu hiriyaa kiyya. Hojiin kun hojii maallaqaaf qofa hojjetanii miti anjettu immoo haadha ijoollee 3 fi oolma maanguddoota obbolaa kana warra banatan keessaa Yaasmin. Akka hojiititti osoo hin tahin du'aa'ii hangam takka hangaan ani nasiiba carraan ani qabu namni ka qabuun sa'u osoo akka dalagaa akka biizinesaatitti hin tahin hiriyaa haadha keetii hiriyaa abbaa keetii hogguu isaan gargaartu. Gammachuu guddoon dhaggeeffama. Ani haati ijoollee 3 abbaa malee guddistu wanna akkanaa hojjechuu hin danda'e namni hundi waan godhuu barbaadeen dadhabuu jechuudhaan gorsa dabarsiti. Asitti biyya carraa adda addaa qabdu Ameerikaa jechuun ila hagam namaaf daleena ila yoom namaaf daleena iskiraach irraa waan xiqqoo takka jalarraa eegaltee bakka feete ge'uu ni dandeessa abdii murachuun qabdu. Obboleenyi kun egaa ofii milkaa'anii namoota baay'eedhaa carraa hojii uumaniiru. Maqaan koo Caaltuu Abbaa Biyyaan jedhama. Waajjira kana keessa afaan hiikaa fi afaan Oromoo fi Ingilishii as qofa afaan hiikootu hin ta'e meedikaalis nan hojjedha hospitaalis nan dhaqaa. So nama kan koo gargaaruu kan kootiin hedduu gammachuu guddaa natti dhaga'ama nama Oromoon gargaara Oromoo qofaa miti afaan Amaaraas nan beeka. Afaan Amaarotas nan gargaara Oromoos nan gargaara hedduun gammachuu guddaa qaba hojii kootti. Maqaan kiyya Maammaa Jaarsooti. Asitti waan hojjedhu bakka kanatti amma diraayivara addaltee keer jedhanii bakka kana Tireesaa bira hojjedha jechuudha. Maqaan kiyya Ayyuub Jiruuti. Anis asii hojjetaa asiiti. MCPA keessa hojjennaa guyyaa jalqabaa irraa warra eegalee. Diraayivara illee ganama nama fida. Guyyaallee as keessatti dalagaan kiyya sagantaa kana hunda ka adeemsisu waana. Manguddoo nagaan mana isaaniitii baafnee gara manaa isin dacha'u afaan hiiknaa fi beellama qabnaa fi rakkuma jiru hunda nutti himatanii mala dhoofnaaf jecha. Kun uummata hojii hin qabne qarqaarsa mootummaatiin waan jiraatanii manguddoodha. Rakkinni waraqaa yoo jiraate waan guutamuu qabu guutuu waan hin beennee fi nutu qarqaara jecha asitti. Yoo nuti akka Oromootitti waliin guddifne namni biraa waliin guddisu anadha bakka kana diraayivarii mata'ee hafuu miti argite obduroon guddadha jechuudha.
wal jalaa waa barataa adeemna. Kanaaf fakkeenya Minnesota keessatti yoo ilaalamu Minnesota namni baay'een as galu kun nama food stamp argatee nyaatee jiraatu jedhamee akkasitti hamatama jechuu akkasitti dubbatama jechuu miti. Minnesota keessaa yoo fudhanne bakka hedduu dalagaa hedduu jira jechuu. Namoota aadaa adda addaa keessaa dhufan tajaajiluu fi carraa hojii banuun kun biyya akka waliigalaatti faayidaa guddaa qabaan jettu immoo. Akkam fayyaa nageet maqaan kiyaan aanaan narsiidha bara 2005 qabdeetis Brook Park Home Health Care'dhaaf hojjechaati turte. It adds acceptance that people can take care of everybody. People can be there for one another no matter what background they. Miira wal simannaa uuma. Namoonni eessaayis dhufan duubni isaanii waan fedhe ta'ullee wal qarqaaruu akka naman dhowwine barsiisa. Namoonni tokko tokko amantaa Islaamaaf jibbiinsa qaban sun ta'uun qabu. Hawaasa Islaamaa waanumti sodaannuuf hin jiru. Hawaasa nagaa jaallatu. Akka maatiitti silaalan hundi keenya tasgabbaa'uu amantaaf ilaalcha namootaa kabajne wajjin jiraachuu baruu qabnaan jedha. Aanan kiristaana garuu Tireezaa akkasumas obbolaashii itti jaalalan qaburraa gaafan jedhe akka isaanitti fadhee deemaa jette. Tireezaan an obboleenyi hundi itti dhaadatanii fi karaa nu bante jedhan haadha ijoollee sadiiti. Maatii wajjin hojjechuun bu'aan isaa ammanaaf ammanaa mitisii jetti. Kan hin dhaamullee fadoo faamilii yoo gootee biizinasnilleen hin guddata wal amantee waan hundaan gartee wal gargaartee obboleen kiyya yeroo hunda akkuma biizinasee ofiititti isaanumaan wanta kana deeman. Jaarsi kiyyaaf innilleen hedduu na cinaa dhaabbachaa ture yeroo amma eegaa wal fuuneen jalqabee hedduu nama gaariidha nama biizinasaatiin illeen haadha abbaan kiyya yeroo isaan biizinasii biyyatti qaban. Ummaan kiyya obboleeyyan fira isii nama kana hedduu gargaaruuf yaadaa ture. Nama akkasiirraa waaniin dhufeef yeroo opportunity kana ani argadde obboleeyyan kiyya akka nama dalagan hin feene ofiif taa'ee yaadeetiin obboleeyyan kiyyaas fiida'uun qaba. Ana caalaa akka na jalaa baranii biizinasa kana akka warri keenya dur godhaa ture haadha abbaan kiyya akkas godhee ana caalaa isaanilleen booda kamataa ofii akka banatan jeetiin. Isaan hundinuu hojii kana keessa akka seennee waliin akka guututti yoo laaltu faamilii biizinasii jechuu dandeessa kiyya bichaa miti. Isaan hundi amma warri irraan godhu hojii kana isaani. Yeroon sinnufu jira bakka kana oolu. Yoo gali jedhan guyyaa nufi bu'aan na dhufu qidame fuuti guyyaa lamaan oolu su wiikeendii lamaan wallaahi naa dhiite naan bariitu. Arlaali meeqa akka nu taa'u jiru. Kun jireennaniti. Biyya nama yaadachiisa. Biyya nama yaadachisiisa.